ani wardiya ummataati malee wardiya barcuma mootummaa aangorra jirtuuti miti no ani kursi qaba presidentootaati miti an kursi qaba paartiitootaati miti an wardiya ummataati an sagalee ummataati amma booda ta durii fi ta ammaa waladda yoo singalin sigalchuun daddawan qabsoon akkasin deemti gaa faalkaa jijjiirratti adeemsa jijjiirratti humna jijjiirratti toofta jijjiirratti qabsoon akkasin deemti gaa khalee qabsaawaa dhaabaati qabsaawaa paartiiti qabsaawaa mootummaati arrammoo an bakka bu'aa ummataati sagalee ummataatiin dubbadhaa jechuudha akkasin wal hubachuu qabna gaa ani imimmaan ummataatiin irraa haquu dubbadha cubbuu ummatarra deemtuun dubbadha jechuudha haqa ummataatiin saaxila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabna beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu halee fi arri waladda wal hubachuu qabna beekna akkitti atis ana laalu qabdu akkin ani sitti salaalu qabu akkas ta'u qaba beek kale arri arramma an kale miti arra ana amma ka ummataati imimmaan ummatarraa hin dubbadha roorroo ummatarraa hin dubbadha manaati bisaa ol turraan haasawan chiginyaati dhaabaa ol turraan haasawan beemagan ani imimmaan ummatarraa hin haasawa beela ummatarraa hin haasawa du'a ummatarraa hin haasawa roorroo ummatarraa hin haasawa ajjecha ummatarraa hin haasawa hidhaa ummatarraa hin haasawa gidiraa ummatarraa hin haasawa malee an bakka bu'aa keeti miti an bakka bu'aa ummataati ati nan fillee beeke ummataan na fillee nu dubbadhu jeen nattamanii na fillee beeke numaan dubbadhaa fi jechuudha ummataaf shartiin narra jira ummanni na dubbadhu jeen na fillee anillee isanii dubbachuun shartii jira jechuudha tanirratti waliin sigaallu akkasi wala hawwannu jechumaaf jira warra keenya kan silaawo kijiba beeku kanaafin xiqqo irra isinii bahu jira laal warra keenya khaamata meeqa kijiba wayyaanee irraa baree diqaalaa jinni wayyaaneedha ta wayyaaneen xuuxxoon guddiste ta ammallee xuuxxoon wayyaaneedhaallee mata afur keessatti isin irraan dhumin warra chiipsii wayyaanee as keessa isin taayisee isin keessaa shubbistu yaa'u isiniifi ni mujjiraa jechuudha an bakka bu'aa ummataati Hangaasa Ahmad Ibrahim bakka bu'aa ummataati ummataan na filate ati na filanne yani achitti adabane raafi ati laal kara baane beek an ummataan na filate ummata kijibsiisin wajjadhu an siin wajjadhu laal akkasitti laal shartii tana qabriin seenaa warana kakalee jeeste san bar eeyduutu kiyyaa haati kalee jeeste san eeyduu kiyyaa bar Hangaasa jeesii yatteeni si jalaati desan laal Kamilena sadisi khanina jattanini ajjesi Hangaasa yattanini si jalaati desan Kadachi adama si khanina jattanini si jalaati desan Khabiyala komando si barsiisna ajjesi Hangaasa yattani gurbaan ku gurbaa sabaati gurbaa ummata jaalatu gurbaa abiyyi jaalatu akkam godheen ajjeesa jee isin jalaati de isin ammoo nuima yattani isa jeestan san an barsani du'e baran isan ajjeesne na jeestani bar ana bar khajjeestan ana jeestani bar ana gaafa Jawaar Mohammed manasatirra khabajamo obbo Jawaar Mohammed manasatirra wardiyarra gurtan ani Jawaari ni kajibda mootummaa wardiyaa sirraan gurre jeen Jawaar arrabsaa ture arrammoo Jawaariin dhiifama naa godhiin jaan jechuu si arrabsuu kiyyaaf gaafas dhiifamaa ummatuma addunyaarra jiru hunda irratti dhiifama si gaafadhaa jaadha Jawaariin maaliif angaafas isin namaa qaaseen isa nama cubbuse isaan sinraan fuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti
yaadina tatana Oromoon warra koofiyyaa diimaan na bira jira. Yaadina tatana Oromiyaa fudhate Shimallisummaa fi Fiqaaduu fudhate Komishinar Araarsaa fudhate warra abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesee fi hattuu jimaatii fi simintootu fudhate malee mootummaan Abiyyi narraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha. Sirriitti hubadha tana. Sirriitti hubadha tana. Anjoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni wali qindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe Leelli. Akkuma gaafa Jawaar irraa fuudhanii na jalaa fuudhan. Akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Jawaariin kijiba jee dubbachuu taareen. Je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu. Lala haquma walitti himnaa beekaarra. Naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haadha ga'u dhugaatana. Ana nama sheenaa qabu nama kalee badiirraa sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u. Dogoggoran qabu kanarratti. Jawaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Jawaar Mahammad gadi ba'ee arrabse. Oromoon ni beektamu beekta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Jawaarin kijibne naaf kijibe edaa Jawaarin sobne naaf sobe akkuma Jawaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechuun gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxila anam gaa shiran beekwan. Jechuun an shiraaf jecha Ameerikaan galee baran Kaanadaa shiraaf jecha galee baran shiraa jecha galeen Oromoo gabroomsuuf hin galeen Oromoo boochisuuf hin galeen Oromoo cunqursuuf hin galeen ambar jiruu tiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waanin Oromoo irra jaalatu hunda dhiise jiruurra namni jaalatu hunda dhiise ummata Oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma Oromootii fi guyyaa tokko aduu nagayaa aduu salaamaa aduu jiruudha aduu naggataa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maaliin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaan eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaan. So roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni Oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni Oromootti aduu dukkaneessa jee amane biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniin harka isaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkate Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taate akkuma godinoota biraatti qooda si harkatte jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursitetti Arsii cunqursitetti Wallagga cunqursitetti Shawaa cunqursitetti naannoo biraa hunda cunqursitetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But I didn't connect a manager namanesi. Ammo guyya Jawaari rajolle alkalle liguran ka Jawaari nikajib daje ana. Arrammo dhiifaman gaafadha jechuun maqaa rabbitiinis maqaa oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Nikajibdeen isaan jee akka nikajibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leelii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leelii
mucaan Muhyiddin jaaniin kun dhalataa Jimmaati. Hangana nabiyyi jaaladhu beeka. Hanganan paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbateen na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangana ummata Oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni naan je'uun ta'a bakka nyaannu hundatti isaan na eega rabbii gaditti tika khiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Jawaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa Karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajima arran tana isa keessa dhawaagu jiran tana taniif arran tana lafa kana shabachabu jiran tana ta arran namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolusan isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leeyli walakka wayi dubbadde hin dubbanne namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinaan qabani. Andina qabu yoon andina ifite male mucaa kana halkan leeyli ijoolleen eeydu wajji kottu baajanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa didde jechuudha. Ifimuu dideen callise maaliif Jawaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire yaa Jawaar keenya Jawaar Mahammad yaa obboleessa keenya na tifakkaate nin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyyasi haa ga'u ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundis immoo jilba kee jalatti fi faana kee jala deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu yallaatamu kanan qabdu wanti hundas immoo rabbiin si jala deebisuu taati rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gadin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu siif galalaal gizeen namni beeytaa hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga gingisu ni beeytani yaa Oromooti gingisu nin gingisaabee ani Jawaari yoo jaariiroon qabu Jawaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati ammaas Abiyyiin jaaladha paartii kiyya ka badhaadhinaan jaaladha hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjecha irra taa'e kana hanga du'atiyyaatti hin balaaleeffadha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifin itti dhufuu taasanii saktanuma akka abbaa gadaa Karrayyuuti. Akkuma gaarittiin isin dhufuu taa Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin isinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu. Warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu. Warri Jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu. Warri qabsaa'ota Nadhii Gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru. Dhaamsa obbolummaati tun. Tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru. Nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi. Onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru.
يا أرومو ربي سناجي جيرو جبا خيسنا والتني أولغلتني رفورا ربي سناجي جيرو تازياتي سني خاتني رفورا ربي سناجي جيرو مافدو أنمني هو تازياتا أوتاتي ماف قبصاو نمني هو تازياتا أوتاتي جوتاني متبر علمنا ما كن جوتاني نيرات نكني دليسسن جوتاني تنا تكنا دهنتنا خرارة تيسوتا نغرتني تكنا كوبانتا بتتر أرومو جوتاني متبر خنيرات نكني دليسسن جوتاني متنوتي نيرانو خنني ندليسسن نوتي شني سني متي أمة سني متي نوتي أبابياتي ديكالا نتبچون قبدو شيطاني نتبچون قبو نوتي برابابياتي ما فرمني نتبتا جوتاني تاني بكايو استني تازياتي سني شومو افاني فچافتني خرباتا غايتني كخيا غره دفتني غنما غغلبو باتني مال فدن تنايسم بيغني فنچان افاني تسم فنچانن مقايسم بيغني في Oromia tanan namni tokko kan presidenti cajala tunjuru tokko